Viidiyoo gabaabaa kana dhaggeeffadhaa yoo bu'aarraa buufattan nama biraallee sheer godhaa akka namillee bu'aarraa buufatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليانك يقالي جالتمو بكا جرتن هندتو كديرا كدوبرتي رحمة في نقار ربي سنبرها جراتو فيديوكم فيديو jaaffaa waa'ee toobaa takkis gara rabbitti deebuu rabbi dhiifama gaafachuurraa waraabaa jira. Viidiyoo gaggabaabaa waa'ee toobaarraa waraabaa jiraachuu rabbitti deebuurra. Toobekni kun takkis waa'een toobaa waa'een rabbii ofii dhiifama gaafachuu kun haalaan barbaachisaadha. ذكرت التوبة في القرآن الكريم بين دعوة إليها وترغيب فيها والثناء على أهلها في 87 موضعا. waan jedhan toobaan kun jabeenya saarra sadarkaa toobaan kun qabaachuurraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo 78 ol dubbate jechuu quraana keessatti. Subhaanallah, yeroo 78 akka jechuun maal jechuudha? Wanni kun waan haalaan barbaachisu si barbaachisu jechuu barra. Akka ilma namaatti ilmi namaa hirruudha, hin dogongora, ni mucucaata, misteeka dalaga. Garuu toobaan immoo as jira. Rabbiin toobaa nuuf kenne kan ittiin kaanee lafaa dhaabbannu, kan ittiin rabbii keenyatti dhiyaannu. Rabbii yoo kadhatte rabbiin siif araarama jechuudha. Toobaan kun eenyuuf gaariidha? Wanni rabbiin akkasitti yeroo meeqa quraana kana keessa dudubbateef eenyuuf? Numaaf jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala siif jechuudha, anaaf jechuudha. Quraana keessatti tokko dubbatu rabbiin yeroo gariitti nu hawwisiise jechuudha, sawaaba inni qabu nuuf himuudhaan. Yeroo garii gara toobaatti nu yaamuudhaan rabbiin gara isatti toobachuu, gara isaatti deebuu, yeroo garii warra toobaa faarsuudhaan rabbiin akkasitti dubbate jechuudha quraana keessatti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe? فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ yoo isaan toobatan munkaraataa fi sharrii fi waan babbadaa lubbuun isaanii beettu akka hamtuu dalagaa jiranirraa yoo dhaabbatanii toobatan, shirkii fi dalagaa hamtuu fi dalagaa babbadduu waan osoo beekanii dalagaa jiran yoo irraa toobbatan jee rabbiin, yoo irraa toobbatan yaku khayran lahum isaaniif khayri ta'a jee rabbiin, isaaniif gaariidha jee rabbiin. Eenyu bu'aa argata? Suma bu'aa argata jechuudha, bu'aa toobaa keeti. Osoo guyyaan si jala hin gahin, osoo carraa rabbiin siif kenne, jireenyi rabbiin addunyaa kanarra si kaa'e kun carraadha jechuudha. Carraa rabbiin siin kenne waan hin taane keessatti hin gubin. Waan bu'aa siif qabu dalagi. Wanni bu'aa siif qabu waan akhiraa keetiiti. Addunyaa kanarra yoo gam tokko jiraatte amata 80, amata 60, amata 100 kanaa ol hin kuttu jechuudha. Hanga xiqqoo kana jettee jireenya kee bara zalaalam hin balleessin jechuudha. Toobadhu gara rabbiitti as deebi'i. Daangaa rabbii hedduu tarkaanfatte. Rabbi yoo deebite rabbiin siif araarama. As deebi'i gara rabbiitti. Gara rabbiitti nu yaama rabbiin. فَإِن يَتُوبُوا yoo toobbatan jee rabbiin yaku khayran lahum وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا yoo isaan didanii gara galanoo toobaa kanaas irran kaayan gara rabbiitti yoo hin deebin diliima isaanii keessa chumaan itti fufanoo yaaminsa rabbiin gara toobaa gara isaatti deebuu isa dhiifama gaafachuutu isaa yaamu kana dhiisanii waan itti jiran hamtu itti jiran yoo itti fufanoo jee rabbiin duuba ofuma miidhan jechuudha. Rabbiin isaan qixaaxuuf ta'a duniyaa fi aakhiraatti illee jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ isaaniif hin jiru namni isaaniif tumsu dachii fi samii keessatti illee jechuudha. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ dachii keessatti min waliyyin tumsaan waliyyin saahibni kan isaan gargaaru tokko hin jiru walaa nasiir namni isaaniif tumsu tokko hin jiru jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Warra toobaa dide akkas jechuudha. Gara toobaatti deebinu. Toobaan sadarkaa gurguddaa qabachuudha. Toobaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala toobaa kana nuu kenne jechuudha. Toobaan kun sadarkaa ibaadaan qabu keessaa sadarkaa oliiti. أن التوبة سبب لمحبة الله عز وجل sadarkaa toobaan qaburraa mee tokko arrayoon dubbadde toobaan kun sababa ittiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittiin si jaallatu yeroo ati toobbattu yeroo ati hamtu itti jirtu sana dhiiftee
sharxii toobaa guuttee akkaataa toobaa guuttee toobaan kun akkaataa qaba jenne akkaataa shan dubbanne jechuudha. Shanan sun maali? Shanan san guuttee yoo toobbatte diliirraa buqqaa'u sheena'u maaliifan dalagee ammaan boodatti hin deebi'u jedhanii murachuu yeroo toobaan sirraa qeebalamu keessa ta'uu yoo haqa namaati haqa namaa deebisuu takki dhiifama gaafachuu waan isa miite shanan kanaan yoo toobbatte toobaa akkasii yoo toobbate ilmi namaa gara rabbiitti yoo deebi'e intalti tokko dhiirti tokko gurbaan tokko yoo gara rabbiitti deebi'e shirkiirraa rabbiin jaalala rabbii argatachuu namni sun. Allahu akbar. Fattawbatu tuthmiru lil'abdi mahabbatan min Allahi khaassa. Toobaan haqaan namni dhugumatti gara rabbii isaatti deebi'e hamtuu hundarraa dhiyeesse dilii hunda dhiisee gara rabbii isaatti deebi'e jaalala rabbii irraa sii oomishte jechuudha. Karaa ati ittiin jaalala rabbii khaasii kophaa taate sana argattu sii goote jechuudha. Jaalala rabbii kan toobaan malee gara biraatiin hin argamne tokko ergatte jechuudha rabbi bira subhaanahu wa ta'ala. Yoo sharxii toobaa sana guuttee toobbatte rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jee quraana keessatti? إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. رب سبحانه وتعالى نجالة أين يجالة ديرو أين ينم ربي جالته التوابين ورقر ربي تديبو ورما مقر ربي تتوبة تجو توبة كله يو أمس دلين ثاني الرارقامي كرم ربي تديبين جيجو رب سبحانه وتعالى وركسي سنجالت ويحب نجالت المتطهرين ورق كل بدن ورق كل سن ظاهرا وباطنا ور وضوء قرته كل فتو ور لبو في كان دليل لا توبه دان كل سجور توبه غوتو بتبر اكو منمك عملك اتي اكو مقامني كي نطرو امي تيو قامني كن نمي برني اجا يو چوني كن بر نمني برني طرواي اجا yoo qaama kee kana ni qanneeti waan ergaa hundi banne ni ajoofta nama keessa gadi ba'uu ni qaamba ni sodaata jechuudha. Akkasumatti yoo toobaan toobanne namni ilmi namaa dilii dalage lubbuun isaa ni ajoofte jechuudha. Gaafa malaayikaan fuudhanii samiitti ol deeman ajaa horii samii kun hundinuu maali lubbuu ajooftuun kun jedhan. Ergamaa rabbii keessa jira. Maal takka tajjeessa lubbuu kana jennaan dilii fi sharrii fi munkaraataa fi bakka hin taane dhaabbachuu fi bakka hin taane ooluu fi waan hin taane keessa dhaabbachuutu akka itti tajjeessa jechuudha. Kanaaf rabbiin warra of qulqulleessu jaallata. Toobaadhaan dalagaa gaariidhaan yoo itti toobbatte rabbiin kee subhaanahu wa ta'ala sirraa jaallata. Ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam maal jedhe? Allahu ashaddu farhan bitoobati abdihi. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala توبا قبرتش سا اتقمد جدا هالان اتقمد من أحدكم تكون كي سنر كان على راحلته بأرض فلات تكون كي سنر كان برها دتشي برها كواسا وكي سنجر كي سديماجرو قال سارتي كان إمالاجرو فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه قال لي ساكن نما كان أصوني ديماجرو gaala isaa jalaa badde jechuudha. Rafee gaala isaa dhabe. Nyaanni isaa achirra jira. Dhugaatiin isaa achirra jira. Bakkeen dachiin kun dachii qaharaadha. Waa keessa waa tokko hin jiran. Bishaan hin jiru, midhaan hin jiru, namni hin jiru. Namni illee itti dhiyaatu dachii barhaati. Amma namni kun faayisa minhaa barbaade gamana deema barbaade dhabee garaarraa murate gaala isaa kanarraa. Sumaataa ashajara. Eegasii muka jalaa dhufee فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلتي. أما إسا قرام ورده كيتي مكجلة چيسي أما دوا إيقتا جرو مالي قرر ديمون قبوچو. أما وننا ميكون نميچوكون إيقتا دوا قفو مالي ومواتكون جرو. فبينما هو كذلك إذ هو بها أقوم تاما كيتي چيسي أقوم كيتي أرلالو قال لي ساكونو أبت جويسر نياني ساتي بشان ساتي ولي كي أطالع مقالة ساكن ولوجما كبدي ثم قال من شدة الفرح قام تشور روانجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح مال جري يا ربي أني أدي قبرت شكوتي أنا مو قفتها كيتي يجول مال جيتشو بربادي يا ربي أتلقمت ربي كيا قفتها كيا أنا مو قبرت شكيتي يجو بربادي قام تشو كيسة دقونغوري مال جري يا ربي أتي قبرت شكيا أنا مو قفتها كيتي
ni gammade jechuudha. Isaa malee gammade. Maaliif du'a malee wanni isaa hafee hin jiru kaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namicha kanarra gammada yeroo gabrichi tokko gara isaatti deebi'u. Waan hamtuurraa, waan bakka hin taanirraa, saahiboota babbadaarraa, munkaraatarraa, bakka fisqii, bakka muuziqaa, bakka daansii, bakka maar a'uudhu billaahi minash shaayitaanir rajiim. Wanni arra dachii kana guute jechuudha waanuma karaa rabbiirraa si fageessu qofa. Wal ga'iifa ta'uu bakkuma fedhe maan taane muuziqaa waanuma rabbiirraa si fageessu bakka hundatti. Laa ilaaha illallah. Ogguu ilmi namaa bakka akkasiin irraa rabbii isaa toobbatee rabbii kiyya naaf araarami jedhee zinaarraa munkaraarraa faahishaa hundarraa toobbate rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni gammada jedhe. Akka namichicha gaala isaa dhabee isaa bosona keessa isaa barahaa bosona bormokatu jira barahaa keessa isaa deemaa jiru kan waa tokko hin jirre kan nyaata isaa irra jiru gaala isaa dhabee deebee gaala isaa argate sanarra rabbiin yeroo gabrichi tokko gara isaa toobatu irraa gammadaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya qaqqaalee toobaa nu barbaachisa. Akka nuti jirru toobaa nu barbaachisa. Watuubu ila Allaahi jamii'an ayyuhal mu'minuun nun jedha rabbiin. Toobadhaa yaa ilma yaa islaama yaa muumintoota hundi keessanuu gara rabbiitti ni milkooftanii nun jechuudha. Rabbiin toobaatti nu yaamaa jira. Haa toobannu gara rabbiitti adeeminu. Yaa obboleessa kiyya obboleetti. Waan irra jirtu atis ni beekta. Namuu ni beeka of beeka. Rabbii keetti gungum as deebiti yaa rabbi naaf araarame ammaan boodatti hin deebi'u jedhee murteeffadhuuti rabbii keetti dhiifama gaafatu rabbiin siif araarama. Barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.